Sani badi zako Kofta tuna dibedi batamata ko Ita turiyan jiru achini dalina Kofta tuna afkenne barjuma ulfina Dina Kofta tuna afkenne barjuma ulfina Barjuma ulfina Barjuma ulfina Hello, beliau kau nak kini kofta sini awak itu kam cerita ya nak kaki sana di jalan politik kesan galat awak kayu baga cerita ni baga harga sani baga lumayan cerita sini jalan dah na cerita warna di sini sana kau beka mas tak kau beka mus mati nuta warna nuta tani bawa kayu kau bagi sambar kesan ayat besok bifama dirqaman qabdani fedhi keessanii maatiin haa ta'u keessa yookiis immoo natti dabalamtanii na daawwachuun keessanii dirqaman qabdanii fedha keessanii waaqayyo sirraa eebbisu bar keessan jireenya keessan haa eebbifamu akkanatti hin bareedadhee yaada mata kun qulqulleessadhee yaada istima biraatiif jedhaan hin ta'u kanatti wayyaa ta'u kanatti wayyaa kanaafuu isin hin jaaladha eebbifama barri keessan haa eebbifamu Armo benten tay waldaadha dhufee deebisa baasa wenan so yeroo no waldaan deema dhugaa dubbachuudhaaf tola dhukkubutu nan dhaqaa beekaa sin foggoruu kana yookaan sim jereetan jechuudha keessa koona dhuunfaani jaarkaana sanatti ilaalu isheen naginaan amma isheetiin na duubatti baga jiraattan jecha warri maatiin mutaatanii jirtu warreen taane nuuf ta'a asitee akkamiin dursanatti bareedina na laala harramma mataa diinar dhaabbadde dhugaa wanti akkana duubatti ilaalina dhimma isheetii kotatu mana kana ta'an iyyuu laalee itti dhibbadde mana dhibbate waa gochuun danda'u yesuus abbaa manyitaa lama naa kenna gaaf tokko nagartu ija keessanii nagartu kan mana abbaa manyitaa lama argadde saddeettee viidiyoo isinii waraabaa abdii guddaan qaba ush daaqona yaafte dhugaa waaqayyo laalaa minatti bareedeera har'a ituma diinni sobdii mataa na dhukkubsite natti qorriifti manaan baatu jetti gadi na qabdi samuuna kana na ciibsiti inuma dide dhaqee laayif boobiteeni bishaan lab godheeni ittuma naqe kaafu ofumatti naqe kaa kanarra fuudhee taa'u warqii isa duraan birrii $100 tokko Dubaayin bitisan warqii immoo miti warqii seenaa fuudhetti kaawwadhe kaa dhuguma tigisti warqii kaawwattee deemtee naga dhiiftee adeemtu jedheeta achumaan kana kee wadhe kaa laala achumaan akkanan ta'e kaa laala akkanatti bareede maqaa kiyya munannaa dhalee kalee naannee mana taa dhagee dhabee hamman deema akkanatti itti bareedeen daabloositti garaa bakeen gubaa jedhini manaa bee laala akkasitti nutti agarsiisa akkatti deema dheeraadha uffanni koo laala mana kiyya ilaaliina yeroo isaa eeggatee gaaf tokko wal qixxaata waan hundumtuu isiniin jedha dursa ofii koo isinitti agarsiisu ka'e maali nama ofii kiyya kaawwan ofii koo isinitti agarsiise sin malee maaliin qaba warra kiyya yoo ta'e yookaan torban lamatti yookaan jettan sagalee isaanii dhagaa dhugaa waaqayyo baga jiraattan isinin jaaladha dhugaa waaqaa garuma diinaa gubuudha jedhee roffadhee dhiqadhee diinoo isinin jedhu immoo nama miti ishuma na dhukkubde ishuma mataa kan na cabsite didde hojii kollee kan hin hojjennu maal gooti beektu samoona kana maal kashina godhaartu beektu neetworkiin akkana hojjenne gixximedhee na qaba gixximedhee dhugaa waaqayyo isinin jedha viidiyoo tokko gadhiiseen gaddan gadhiise guyyaa sadaffaatti kaleessa sin bira ga'e dhugaa gooftaa innaa mata bu'oonna gadhiisee nan hojjedha jedhu neetworkiin na qabe maal jettu isin kana maaliif fatanaan kan koo guyyoom darba dhugaa gooftaa isinin jedha maal jechuudha anamma kana sirriitti machuus hin dhufne dhugaa dubbachuudhaafi waldaadhaan dhufaa lammanni rakkina biraa solitti mufii miti sin dubbisee viidiyoon gadda kaleessa hojjedhe irratti soorsaan dhugumadha deemuudhaafi dhuguma yoo isin jedhu dubbii sobaa miti yaalaa jira garuu ija keessan duratti tuun ilaalu waraqata sana kutuudhaaf kaayyoo nan qaba karoora nan qaba yeroon isa argadhu dhabeen jira galgalannaa galu dadhabee ciisa akka duraa waliin argannu erga mana geeddarree irraa fagaatanni kummanni duraan guyyaatti misaadhaaf isin galaa masaatii 6 7 8 9 ciisa haati jaan fe haati sadiin hojii deema haati jaan hin fa misaa nyaata buna dhugaa hin ciisa ture masa galiitti duraan hin ciisa wanjir wajjiniin miti anjiifnu qobaasaa jechuudha dubbii biraatti nan fudhatina yeroo tokko fataatti amma arga wadhaan sagalee namumaaf jedhee malee fataadhee yeroo tokko namaaf dukkubatti kana malee fataadhee sifaana qulqulfee uf mana kee duuba muti gisti qulqulleeffadhu bareeffadhu naan jedhii naanuu nan qulqulleeffadhaa man danda'e dhugaa nan arrabsinaa maalu nan arrabsin illee samuuna kana waaqayyo sinaa eebbisu
dhugaa waaqayyo akka duraanii miti manarraa fagaatee makiinaadhaan deemee makiinaan gala iddoo hojii dhaqee galuudhaaf makiinaa lamaanii dhugaa dubbachuuf akka duraa miti. Maaliif isiniin jedhee dhuguma deemuufiin garuu waan ittiin deemuun qabu maallaqa hin qabu garuu mokoraa jira. Ani dinnaan karaa nama biraa dugda duubaan jammarsiisee karaa akkasiin jedhee karaa nama biraatiin jalqabee jira. Garuu utuu qaruunsaa ilaaluun viidiyoo hojjennaa kootu jedhee saganteesseen viidiyoo hojjennaa kootu teenyee haasofnaa namoota kana yaaddeetta namoota anaa oliitu taa'ee na kabajee viidiyoo koo dhaggeeffatee akkan sadarkaa maallaqaa irraan argadhuudhaan kan gaa jiru isaaniidha. Ijoon daaqoo maal taate jedhee niitan saganteessee kaameraa tolchadhee gaafa Yesuus na gargaaru kan galgala kana maabiraatiin naannaa kana baay'ee nama jeeqti hin baddi maabiraatii gootu isheen madu baatti ibsadhee maaliif godhee hin taa'ana irbaata nyaachaa haasofna jedhanii waan irbaata nyaannee kaane yeroo baay'ee immoo dhiira midhaan irratti ittiin loliin naan jettu rakkoon qabu isheen fudhadhaa yaada keessanii garuu nan kaa'aa. Isani deemuudhaaf foormii guute sana hunduma waraqata sana sadan agartaniitu warreen nama arfa dubbiftan asirratti isin maxxanseera argitaniitu waan ta'eef isani foormii san guute mana kana kaa'ee jiru ituu qaroonsaa qalbii dalaaluun kaameraa kaa'ee wajjin haasa'an qalbii fakkeessee qijjit godhee ciree lafa kaa'aa maal akka inni godhu na rukutamoo na arrabsamoo maal akka inni godhu dhugaa isiniin jedha wajjiniin ilaalla. Obboleewwan baay'een immoo jirtu tigisti seensi dhukkubaa ati hin dandeessu garaan kee akkasidha garaan keeyyuu hodhaadha atoonuu qattee tigisti maaloo midhaan nyaadhume maaloo akkana ta'ime inni deemee hojjetee haa dhufu naam hin jettu ani yoo na biraa deeme maalan ofii godhaa tokko kana rakkinuma koo hammadhee taa'uudha rakkinni jiru baasawee Yesuus Kiristoos ulfinni guddaan haa ta'u idimee keessan warri allaa keessan amantan allaan keessan umurii keessan haa dheeressu ijoolleen mana arbaartan waaqni umurii keessan haa dheeressu. Rakkinaan qabuun sababni isaa isin tunaa jira waan ta'eef rakkina dhabe waan isin jirtaniif manni koo guutuudha maqaa waaqayyoo akka kabajamu waan hin nyaadhus waan hin dhugus hin dhabne anatu viidiyoo hojjetachuu dadhabe malee utuun dhukkubi kun narraa fagaatte viidiyoo kana hojjetadhee isin naa daawwattanii manni koo waan hundaan guutuudha wanni takka gabba isin hin kadhadhu isin rakkisu hidhinaaf hin xuuxxani fayyaa akka waaqayyo madaan kun naa fayyeera naaf yaadda gara mataatti ol na naannee yalan hodhaan naa fayyeera. Akka fayyu waaqayyo naa kadhadhaa malee si achi isin rakkisu hidhinaan xuuxxan akka kaleessaa sana waynee maal goonaaf waynee akkana naaf hin gootan Kiristoos isin wajjin ta'e allaan keessan si faana ta'e na gargaara. Osoo inni na biraa deeme maalan ofii godha wayi sinitti madda bishaan jaarkaana na duubatti argitaan kana gadi ba'ee danda'ee hin fidadhu bishaan yoo waraabame bakka bishaan waraabamu sana dhaqee jaarkaana nan geessaa orfaanaan qabsiifadha isatu fida. Oofchoo isatu baatee dhaqa. Sinii galee gaafa mucaa dhiquu dadhabuun jira dugdi koo fi garaan koo walanqatee hafuura dhabee mataan illee na dadhabee gaafa gajjadoo jedhee mucaa koo dhiquu dadhabutu jira. Kana illee isatu na gargaara. Maaziriin immoo na biraa dhuftu jechuudhaaf dhibba mana sana dhiiftee na bira dhufu hin didde. Akkatti ishiin diddee intalattiin haa heerumtu eegaarti intalattiin si bira nan dhufa jechaa jirti. Sirba torban kaleessaa si bira dhufaa murtoo qabdu turte. Intalattiin heerumnaan akka haati koo na bira dhuftu nan beeka. Haati koo na bira dhufnaan immoo haa deemu birraa kana. Intalli immoo yaada hubanna kana jee sadan arfan kana bichaan baay'ee jechaa jirti ishii murteeffatte. Kana boodan taa'utti ishii murteeffattee jirti. Dhuma keenya heerumte dhalatte akkana ishii godha laakkan. Baasawwee immoo dubbadhu ana nyaatu waan na yaada iyyuu irraa fadheera malki ishiitu dhugaa waaqayyo. Kanadha yoo nama keenya biraa deeme. Dhugaa waaqayyo siniin jedha. Ani qoonqoollee nan du'a ciiseellee du'a. Ani inni mana jiru taanaan waxii distii kee illee ifadhee nyaadhu. Maal akka ta'e hin beeku bakka nyaatatti fedhiin koo hin ariifatu hojii fi oduu caala dhiifama naa godhaati. Dhugaa Kiristoos miti of jajuuf miti hojiitti nan ariifadha. Baay'ee nan ariifadha. Waaqayyo ulfinni guddaan haa ta'u ishii nama xiqqoo ishii mataa kuna qabdee akkan hojiin hojjenne nagooti kana bichaa sirriitti fakkaate. Poppoo laayivii illee nan hojjedha. Karaa teelegiraamiitiin illee hojii wayii jammareen jira. Akkanisuma yommuu itti jabaadhee hojjedhee maallaqa achiinis irraa argadhee ittiin mana koo keessaa mana koo jabeessee hin qabanneef xiqqoo mataa kuna qabde malee onlaayiniidhaan sarchi godhee barbaadaan ture hojii maal hojjetu mana keessa taa'ee jedhee gooftaaf haa galatu Poppoo laayivii illee hojjechaa jira. Warreen hojjechuu barbaadan rakkoo qabu natti dabalama. Amantii keenya hin gaafatu. Kaffallee miti Poppoo laayivii kan masaggabamnee barachuu hojjennu faayidaa qaba.
inni karaa teelegiraamillee kiffiyyaa qaba kaffaleetanii itti galmaa'ee jira. Nan tattaafadha irra rakkinuma bakka waanuma rakkina keessaa kun akkan indaaqqoon bishaan bokkaan itti roobee keessaa bahu haala roobarraa qooruu ka'ee akka hurgufachuu nan barbaada. Diddee mataa koo gadi na cabsiti. Ammayyuu immoo obboleewwan kun mana arabaa jirtan wajjiniin Yesuusii wajjiniin allaa keessan madaalaalami keessan garbeelii keessan si waamattan gara koo ta'ee anan na fayyisee anis zanaalinii jedhee naan hojjedha. Ammayyuu rakkina kiyaan nan baha sobdeetuma mataa koo ganna qabdi nan dandeessu sinin jedha. Sinan jaalladha. Hadeemu soorsaan tibista hin dandeessu hadeemu soorsaan jedhu yoo deeme mee fakkeenyaaf deeme yoo deeme ganaa birri 100 meeqa isaan fidee kaffala tokko Kanaadaa dhiisaatii aramni birri 350 dhiiroon yoo deeme wanta saakkaa maalittan beeka yoo deeme yoo rakkina har'aa laalee karaatti waa taa'aaf waan ta'u maalittan beekoo argitaniittu jira mucaan akkatti deebi'e waan baay'eetu jira. Yoo ni deeme ammanuma yoo amna biraan ni deemna ammanuma usin jala miidhaman immoo ammanuma yoo nama of conaara kun nama tarii birri daandattee geessitee as kifisiifattee mana xiqqeessisiifatta jechuu dandeessu yaadni keessan gaariidha. Ta'us namni simbira jiraatu mukti tokko yoo qoraan tokkotti dabaltan malee kophaa isaan boba'u dhugaa ammas toofi gaafa bannu lakkoofsa 3 yookaan 2 irraa keenya sirriitti akka garaa keenya sanatti dafee nuuf hin taffisu lakkoofsa 5 irra sadhumarraa keenya malee kophaa ko wanta tokko fiin godhutu waan barbaade mana kana guutee jiraate. Sababni isaa waan jagoo ajaa'ibsu mucaan koo laala sana haasa'u sinna wajjin haasofte se'etee hin beeku. Kanaafuu kanan sinin jedha yaadni keessan gaariidha. Innuu na dhoksee duraan na mari'atee jammaree ana jammarsiisee saalanaa kana na dhokseete akkuma sinin jedhe dhugaadhuma sinin sobu na dhoksee jammaree jira. Waraqaan inni foormii inni guute kun akkuma guutetti kaa'ee jira garuu dhiiseera naan jedhe dugda duubaan nama biraa wajjin harkaan yaadaan hojjechaa jira duubaan laalaan jira. Kanaafiyyuu itu qarun sanalu warqaan foormii guute kan hunduma isaa cira. Oromiffa isaatiin immoo asirraa waan inni foormii guute maal akka jedhu viidiyoo silkiisa kan biraatiin hojjechaa asirraa isiniif dubbiseen isinitti hima maal akka guutamu maal akka jedhu biyya kam akka ta'e maal akka barbaadu wantichi. Kanaafuu viidiyoon kun fedha Kiristoos ta'e yoo isin bira ga'e nan gadhiisa ammallee yaada keessan nan barbaada. Akkuma diddemmoonii toorkiin na qabdi mataan gadaa dhaabbattu. Sabboon koo jirti dawaleen gaafadha annaan jirti dawaleen gaafadha teeleetti ergadhee dandaata irraa nan qaba kaleessa silkii soorsaan fuudhee deeme teelee dhaqee naa gaafate jennaan rakkoon toorkii nu biraa miti rakkoo viidiyoo isin biraati jedhe viidiyoo na biraa waan na ta'es nan wallaale inni akkuma duriitti noormaal hojjedheen gadhiisa naan jiru na dida yoo isin bira ga'e yaada keessan bareedduu san nan barbaada anis ni fayyaa waan na babbareedduudhaan wal biratti waan babbareedduudhaan waan si bohaarsu waan si bashannansiisuun wal biratti deebina haganatti nagaan naa turas nan jaalladha haasaan sanitti dheeresse ifa guddaa naaf godha.